qabnu waan ta'eef kophaa maluddoo safuudha. Eredas nu funjenne qaqqabu hin jenne. Seemeen sin qabu amma dhugaa rabbii irratti kophaa dhudhu deengadda kophaa dhudhaarra kophaa dhudhaa. Bunni waddade nageenyaati. Kuno amma lakkoofne ija kudhan akaawwanni jira ija kudhan. Dambidooloo hanga eeffesi antalakko. Sanuu qalloo ishii dhugu. Qalloo dhugaartu. Ija kudhanii furdatti reesh. Haa ta'u gaajji kudhanillee haa taatu rakkoon qabu seeni. Mallee buna kee dhimma isaa hin qabu kan inni liifisitti ergaddeefi. Ishi. Mucaa kaleessaatti maaf naamateetti naamachuudhaaf liifisee nu jalqabdee. Ara dubbii keessa nuti isaaf na dhugna. Maalan jedhee qoy hamiidha moo kun? Hamiitta mate maafitti naamatte maanni zim jettee viidiyoo kee waraabbattee yookaan immoo liifii kee irratti teessee buna kee dhuddeen baatu maqaa kuwaasuuf taate. Ati waan dhumaa dubbitti maa jijjiirtee yoomisi hamadde amma nagaafatte akka naamattee sagalee kee aniyyuu si jala taa'ee si dhaggeeffachaa ture dhugaan siin jedhu si jala taa'ee si dhaggeeffachaa ture maanni anaaf dur liifiin seentu isaaf naa odeessuudhaaf liifii seenteeti. Oduun baay'isine anaafatti walitti dhiyaan namoonni dhiyaannu shi deebinaa deebisi. Inni aan. Kanaafuu namni tokko yoo dhufee nagaafate dubbachuun qabu nama natti dhiyaatu kun hamiidha. Hamiidha waa'ee komaaf dubbata maanni abbichi yoo barbaade dhufee nan gaafatu yookaan immoo liifii irratti maa dubbattaati keessaan dhuftanii nan gaafattanii. Ammaanatu nama miidiyaati. Ati nama miidiyaa miti. Nama miidiyaa nama yuutuubiiti malee nama tiktookii irraa miti. Tiktokii isaa nama miidiyaa irraa miti. Feesbuukii isa waan ta'ee barta akka miidiyaatti baate namni sun immoo miidiyaa irratti si beeka ana biratti si beeka. Maal dubbii nama barbaaddi barsanuu koo waanuma gaariidhaanidha waanuma yuutuubii tokko maqaa ishiidhaame malee hamii miti amma maal siin jedhu. Kana kan jedhamu ragaa qabanisee waan anuusi jala taa'een si dhaggeeffachaa ture ko nagaama iyyuu sin gaafanne malee gaafa si waa'ee koo haasoftan maaf waa'ee koo haasoftu maanni. Maa ol hin seennere ol seentee narraa dhabamaan jedhe waa'ee yuutuubii na gaafatte bara. Waa'ee yuutuubii akkati dandeessu na gaafatte. Isheen si gargaartiin jedhen hin gargaaru maaliif itti na himta yoo jette okay. Hin gargaaru maaf itti na himteeti maanni dhuftee keessaan nan gaafattu isheen lakkoofsa koo qabdi inni isheen dhuftee achirratti hooganoftee achirratti dubbattuuf maanni inni kan hin wajjin teessee hooganoftummaan bakka kubiratti sin gaafaddoodhen ture kuwan beekaan dhufee sirratti si gaafadde malee maanni yoo nama jalaa callee isuma kabajji maana arrabsitore yoosa kabajje abbaan kakuu sinaafadhe dhosseen daddabe maaliin dibadheen hooganaa redhadhaan jira waan dibatanii hooganaan. Io dosen daddabe yoo baay'ee naannoosa beekaatan noosseessatti mataarra na baatee achi deemtee na odeessitu waasaappiidhaan isa isinis beekaan calliseen kanaafan mana kee dhufuu didiyanneen gaddas gaafan maa'een dhufan. Isallee dhiisi waan gubatte qabdaa dhiistee baay'inaan dubbachiisee laayifii koraa bayan nama biraa afaan haasa. Yoo wanta tokkoyyuu hin qabu wanta gubadde tokkoyyuu hin qabu. Otogas hin darbatiin be dhugamas hin jedha bar waan gubattee jira araaramuu keenyatu mataa qiwsi godhe an hin dubbadhu jedhee dhiise malee iyyuu silaa namni akkanatti asumaaf as daqiiqaa 5 gidduutti dhufee namaa gammada ture maazarii faa eebbisa ture baga araaramtan jedha ture sammuu akka dubbatu gammadee isa gammade kana garaana irakaatamittiin ennuuf. Oduu amma oduu natti baay'isine nan jeeqi ane diichi keessa inde ane tiktokii humna akkuma warra kana godhu barbaadde moo akkamatti an waggaa si jeeqaan jiru man tiktokii dhufte maqaa koo naasee tiktokii dhufte maqaa namaa naasee anidha si dhiise sirraa gore mana kee dhufaan jiru kun har'a ji'a 3 moo ji'a 2 deema argin mana kee dhufe mana kee dhufaan jiru sitti dubbachaan jiru atis maqaa koo dhuftee hin dubbatini maqaa koo sinna illee firatti waasaappiidhaan hin namatin bakka. Amma akelle namane mucatte amma fiduu dandeenya asirratti finne
maqaa kee badummaadhaan hin dubbatamne mucatti yuutuubii qabdi. Yuutuubii kun nama naasirreessu beektaa fayyoo sabboontuun beekti jedhan daraa kenna dhugumaa jedhe gargar ijoollee gargaartu moo nan beeka. Ijoolleedha yuutuubii yoo akkati bantu nan beeka. Kanaaf immoo mucattiin Oromoodha afaan Oromoo dubbatti. Ati immoo yuutuubii hin dandeessa sirreessuu fi dandeessa jedhee isheenuu si beekti siinsi kaaste maqaa kee kaasnaa si gargaaruu dandeessi gaafatadhuun jedhe. Kun amma hamiidha. Biyya eessatti hamite abbaa kee moo haadha kee moo mucaa kee moo akkasiin jedhe an akkas yooman jedhe. Na biratti midhaan namni yoo na biratti dubbate malee ana keessaanii sobanii haasa'anii wintini jedhan kanan beeku anisuma nama dudduba deebi'anii haasa'an kanan jibbaani. Maal ta'a nama fuula fiititti natti sheerin gootu hin qabdooti natti sheer goote mucoon tokko si barbaadu yoo jettee gaastii dhumaan ol seente maqaa kun dhayinaa moo hin jettush. Dhuguma oiftoomina yoo qabaatte ol baatee maqaa koo dhooftuu maaliif natti nan argitu si jalan taa'ooti natti argite seeni sabboon tolaa maqaa kee waamaa jirti si dha'uttirti mucayyoonii naan hin jettu kan itti calliftee sim jettee teessummaan. Ishee amma maal ta'uu barbaadde qoy hundubbii guuta. Amma sati buna ol seeni buna dhuginaan jettee kan yoo maali buna ol seeni mana kee buna dhugaalee tanni dhufe malee waanni. Buna kanatti hixaanan aarsine kanaaf dhuftee na lakkafte argitanii fagoodhaan dhuftu wanti nama lakkaftu asuma naannoo kana kanaan. An seetanaa kan hixaana ittiin natti aarsituuf an seetanatti hixaana aarsanii iyyisiisu. Maa dhuftee na lakkafte re? Ishi maa na lakkafte re? Ani fataa jechuun gammadee dhuftee buna wajjin na gubduuf miti habitti kana laayifirra dhufe. Ifatami boo. Bayas jala toga sindarbati. Na ifachaa ta'i. Ifatami. Tonkolii kee amma wallaalaan duratti maqaaseeyyu. Hamda koo bade seetanaan kan ifatan seetana ifatu malee nama ifatu. Seexanni suma keessa jirti seexanni foon hin uffanne seexanni nama keessa teesseetudha. Nama foon uffataa keessa teesse malee seexanni nama malee seetana sitti fakkaadda. Afaan kee qabadhu ishiinarraa deeme narraa higgii bayi. Hin baama mannan buusiniiti waan isi gaafadhe naa deebisi hindintiniin ta'ini bilookii du'aasi yoo isheen bilookii godhettu buusi fayyoti gadi buufati. Maamna buusi. Dhuguma gasii darbadha dhugaa rabbi gasii darbadha jechuun bilookii si maamna darbatta gaaffiinsi gaafadhe yooti. Maanna gaafatta maanni. Na darbadhu kaamanattan sii dhufaa maal as jirta buna kee hankaattan modhiisi. Koo isa immoo manatti too dhufte immoo xuruu dhabdiire asii asuma teessee kuna boroo kana teessee gastii seenuu keerraa qaxxettee maa dhufneere qaxxettee dhuftu. Nan dhufash. Kottu miilaan deemi kottuti na gaafadhu yeroo sana sitti nima. Maal kun hin jenne. Haa ta'ushi bakka. Nan dhufaa qawala garraa manuman dhufaa. Kottu si agarsiisa. Ash. Dhugaa jiru bartee galta yeroo sana. Ani nagaa argadhe jedha isheen kun gara nagaa koo boorsuudhaaf dhufte akkuma nagaadhaan taa'ee kun ala jaarsi na baqatee deeme dubartii miidiyaarra teessee nama faana wal loltu bukkee akkamti taa'a akkamti bira taa'a. Namni bar nagaa kee gammachuu kee hin jaallatu ammalaa ibidda qabsiistee deemnee jiran kun asii deeme baqatee jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun ifata. Qaasati. Warren namni asirra jirtamu sa'aatiin godha. Taaptaabii godhaan yuutuubii kiyya warri subscribing godhaa fi linkiin as jala jira. Godhaa wanti wayi badhaasa wayiin qaba waan ta'eef subscribe naa godha. Subscribe naa godhaati badhaasicha na nyaachisa. Maal abbo inaaftu guute akkamtiin badhaasa iyyuu argadhaan dhugaa. Maala wajjin dubbadhaani boo argaa ishiyyuun fedhaani ani duruma kaasee iyyuudha ishiin akka namatti godhatti bakka akkas namatti hogongolamti bara namatti hurgufamti bara
እንዴ ፍርድና ከና ዋቂ ከነፊራ እሱማን በቃ ሲቡሸና ማንጀቹ በርባዲ ነማ ቡሹ በርባዲ ቲያ ጅራ ቲያ ደማን መቃንኬ